Meeshaan hedduutu akka dabalee jira. Keessattuu namoonni hordarrii isinirraa fudhadhe akka hubatan abdiin qaba. Egaa meeshaa xiqqaa isaa garuumootu akka dabale isiniin beeksisuuf jecha waraabee isinitti agarsiise. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaa jirtanii hordoftoota kiyya jaalatamuuf kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni sa'a namni keessan nagaa isiniin jedha dalagaa afyaan akkami na bira bareeda alhamdulillah isin biras bareeda akka ta'e abdiin qaba jecha. Egaa meeshaa kana ilaala saarbisiin tun baay'ee takka furdoo fi hedduu takka jajjabina qabdi jalaanillee teessoo qabdi hedduu jaaladheeraanii maaliif sinillee irratti akka rakabootiitti illee nama tajaajilti jechuudha kun luka qabdi jajjabinallee hedduu qabdi jechuudha hordoftoota kiyyaa. Egaa firee arfan takka ajajamee jira meeshaa kana amma gara bakkuma tokkotti isinitti agarsiisaa jira malee kana lamaati meeshaa ramadaanaa wajji jechuudha. Meeshaan kun amma bitamee dhufe. Sufraan kun beekamaadha na biratti silvarii furqaamatti jira sufraan dhiqoo qannasee jira. Bisi amma tanneen qarshii 750 takkittiin isii garuu meeshaan isaa maashaallah hedduu takka furdina qabdi akka rakabootiitti isin tajaajilti jechuudha yoo barbaadan ordarii godhachuu dandeettanii. Itti aansee fal'aanaa tanneeni fal'aanaan tun na biratti maashaallah baratamtee jirti. Egaa meeshaa gizee bitu isinitti osoo hin bitin duraa isinitti agarsiisee ufii kiyyaa mootuu ufii kiyyaa ilaalee meeshaan sun bareeda yoo ta'e isiniif bita meeshaa haarawaa gizee arge haaraa ta'uu qofa osoo hin ta'in meeshaan sun hagam jajjabina qabaa kan jedhullee ilaaleeti jechuudha. Kanaafuu maankaan tun bareeda ufii kiyya sanii bitadheen jira. Kanaaf bitachuu dandeetta. Maankaa fal'aanaa fannoo kana maankama fannoo ta'uu qofa osoo hin taane kooma san zaagu jira. Ka gatiin isaa qarshii 750 wayiitu jira. Ka 800 jira. Garuu hin beektan isin nagaadeen hedduu nama soba jechuudha. Kanaafuu garaagarummaa qabdi yoo bitatan addaan baasaa laalaa bitadha. Itti aansee immoo yoo akkasitti addaan baastanii kan hin bitanne ta'e maankama nyaataa san bitatu isinii wayya jechuudha. Maaliif foorjidiin isaa kan rabbaane jira hattaa ka 700 jira ka 600 jira jechuudha. Kan fannoo ta'ee kan xaqqamne ka warqaama fakkaatu qofa kan mukisaa warqaama fakkaatu kan mukaa ta'ee jechuudha. Kan rabbaan hedduu jira hundaahu. Egaa kubatan abdiin qabaatuun immoo bakka kuukisiitti dhiyeessatan laastikii taate bakka afur qabdi kurree qabdi maashaallah tunis bareeda nama lamaaf naan jettee jirti. Meeshaan kun kan nama lamaati meeshaa ramadaanaa wajjiin booda isinii waraaba. Amma gaafa meeshaa kana amma hadha jechuudha gise meeshaa kana bitu gatii waan daddabaleef isin yaadachiisuuf viidiyoo kana waraabe jechuudha. Namoonni dhiyoo ordarii irraa godhatanii gatii duraatiin itti mee dabales waan hin jiruu fi osoo bitin dura dubbachuu waan qabuu fi itti aansee as biratti ka kuukisii ittiin boca baasan boca kuukisiin garaagarummaa qaba jechuun kan amma lixii bukeessanii tumaan ramadaan keessa hin jiru ramadaanuma keessa ka zayitiin xabbafamu san jechuudha isaaf ta'a kuni. Akkasumallee mootu kunoo ka kuukisii meeqa waan jettan qarshii 200 shigiin tokko jechuudha. Asitti feermuuziin bareedni jira maashaallah tabaarakalla leetira 2 akkuma suurarraa kana leetira 2 fudhata akkana fakkaata isiniin jedha hordoftooti qarshii 2500 2500 feermuuziin kuni akkuma lamallee jira akkuma 800 irree jira yoo barbaadan garuu inni kun bareeda leetira 2 illee jechuudha hordoftoota kiyyaa. Itti aansee wanni dabaleerraa hedduun ajaa'ibee sahaanii kana jechuudha. Sahaaniin kun dabalurallee darbee hin jiru labamutti jira gatiin isallee hedduu dabalee jira. 5,200 galee jira sahaaniin giloobaalii amma kanama kun akkana argitan kana no sadii bitee anuyyuu kun gizee matakkatti jechuudha dabalee kanaanuu hin jiru jechuudha. Kanamaa fidanii kaan irraa fudhee maaliif ajaja birallee waan qabuuf jecha kanama kana duran ajajanillee jiranii kan hin bitin meeshaan haga dhufu eegaa ture gizee dhufu meeshaan hundi dabalee jira. Itti aansee wanta maashina juusaa jedhame maashinni juusallee hedduu takka dabalee garuu mootu filannoo qaba maashinni juusaa kuni isinitti himaa filannoo isaa maali yoo jettan kuni amma kana ta'ee gurraacha kana ta'ee ka kuno jookii lama qaba tokko jookii burcuqqooti tokko maayikaadha tasadaffaa kabunaati agartanii jookii lama qaba kabunaa qaba waa sadii qaba jechuudha. Kuni qarshii 5,000 galee jira amma ani 4,700 bite isa kana jechuudha 5,000 galutti jira. Garaagarummaa isaa kana agartee jookii lamaa fi kabunaa tokko qaba. Jookiin kun saayiziin isaa tokkuma ta'ee tokko xaarmusii furdaa xaarmusii kun amma maayikaadha kun maayikaa kun kabunaati jookiin jidduu kun ka burcuqqooti jechuudha. Ka maashinni juusaa ka biraa immoo jookii tokko qabaatee kabunaatii fi ka qimamii ka qabu waa sadii ta'ee jookiin tokkicha ka ta'e ni jira yoo barbaadan. Haga qarshii 3,500 illee jira 3,600 illee jira jechuudha. Ka jookii tokko filannoon keessanii kana hubatan jettan 4,700 ka jookii tokkichaa fi ka bunaatiif ka qimamii qaba yoo barbaadan immoo qarshii 3,600 garuu maashinni juusaa hunda jedhamee waddadutti jira.
akkanis ni jedha hordoftoota kiyyaa fal'aanaan tun immoo akkuma suurarraa kana jirti tanaan durallee bitee argitanii jirtan kunu kan amma sadiiti kunni ka bite maaliif gatii waddadee jira waan ta'eef nama fakkeenyaaf maallaqa ergatee na biraa qabu gatii duraanii sanii waan beekaniif jecha dubbatutti jira waan keessaa dabalee jechuudha wanta dabalee fal'aanaan tun illee kun akkuma argaa jirtan kana tanaan dura raabee firee 24 as keessa takka isii jechuudha albeen firee 6 maankaan firee 6 shuukaan firee 6 tasukaaraa firee 6 hunduu firee 6 banillee isinitti agarsiisee jechuun tanaan durallee argitanii jirtan itti aansuun immoo viidiyoo nama kanaa ka bunaaf sukkaara teemira daakuu waa baay'ee wajjin ordarii isinii godha jechuudha suuta viidiyoo isiniif godha kun amma isinumatti agarsiisuuf malee jechuudha hordoftoota kiyyaa namoonni meeshaa ramadaanaa barbaadan harcee teemira akkasumallee zayitii buna sukkaara karaa waasaappiitiin heloo jechuu dandeettanii lakkoofsa kiyyaa akka yaadachiisatti irra isinii bahaa duwwaa 9 duwwaa 1 21 duwwaa 6 73 heloo jettan karaa waasaappiitiin isin keessummeessaa hordoftoota kiyyaa akkasitti qubatan abdiin qabaan fal'aanaan tun akkanuma jirti baay'ee namatti tolti dhugaa dubbachuuf gaafa dura kana bitu ufii jaaladhee bitadhe ufii kiyyaa bitadhee namni namaafillee bite jechuudha san fal'aana nama durii sanaan jedhani fal'aana akkana isinii maankaa fannoo kanneen gizee bitattan isinitti himee jira foorjidii baay'ataa kwalitii isaa garuu yoo ufii keessa bakka baay'eetti argamtu maankaan tuni gabaarra deemtan hin jirtu bakka baay'eetti ani waan bareeda tokko hojjetuun ufumaa fi beektanii waan ufii kiyyaa jaaladhee mana kiyyaa bitadhe gatiin isaa kaawwan irra diqoo waan ol dabaluuf jecha guddallee miti diqoo ol dabala qarshii 300 akkas na fakkaata 304 namni hin bitu jechuudha kana ajajaan fida waan ta'eef ani isinillee hin hubattan jedhee yaada bareeda waan ta'eef filannoon keessan kaattaa qarshii 700 jira maankaa fannoo jechuudha yoo barbaaddan isin tun isii oriijinaalaa fi isii takka bareeda taate ka Dubaay sunis ni jira qarshii 1,800 ka ture sun jechuudha 1,900 galeera inni barbaaddani tuni baay'istee bareeddi bifee keessatti illee gizee dardartan halluun isillee namatti tolti qarshii 2,300 jechuudha hordoftoota kiyyaa kana fakkaataa itti aansa distii furdaa kana distii hadiidaa jedhama distiin kuni lakkoofsi tokko kun amma kajalaa kana kun kajalaati kanaan durallee isinitti mee amma kun tokko jedhee jammaree isarraan lama jedhee dhumaa sadaffaa qabaami ka guddaa kana ganaa olillee jira jechuudha guddaa baay'ee guddaa jechuudha isinii galee sadarkaa qabaa kunni ka lakkoofsa tokkooti kun guddaadha qarshii 3,700 galee jira innis dabalee jira isiniin jira hordoftoota kiyyaa 3,700 inni kun baay'isee guddaadha garuu horooma isaa ka hundaafuu akkuma isinitti mul'atu na furdinni isaa akkana hanga dhumaatti warri ilaaltan laayik sheer gochuu hin dagatinaa viidiyoo kana hundi keessanuu laayikii godha namoonni meeshaa barbaadan meeshaan baay'ee dabalutti jira saanii wanni baay'inaan daballi irratti arge saanii giloobaalii maashina juusaa distiiwwan hedduu akka dabalanii Aliif akka ta'e hin beeku ani hundaafuu rabbi keeriyaa godhu namoonni meeshaa barbaadan karaa waasaappiitiin heloo jedha. Egaa akka yoo dabalee soorrates walumaan isinitti himaa jechuudha rakkina hin qabu. Warroonni hangammaa daawwattan immoo ulfaadhaa galatoomaa viidiyoo kii laayikii sheerii gochuu hin dagatina namoonni meeshaa barbaadan akkasumas waan ramadaana barbaadan teemirra ta'ee harcee ta'ee buna sukkaara ruuzaa warri nagaa fattanillee jirtanii sukkaarri kiiloo meeqa jettan hagammaa garuu qarshii 135 kiiloo tokko bitaa jira. Akkasiin jedha hordoftoota kiyyaa zayitiin kuma tokko namoonni baay'een keessaa nagaa fatadoma isin dubbadhu hundaafuu warroonni hangammaa daawwataa jirtanis isin jaaladha isin kabaja guyyaa gaarii keessa na oolaa taariitii viidiyoon kun galgalallee harkanillee gabbuu danda'a hundaafuu turtii gaarii qabaadha baay baay isin jaaladha isin kabaja ciao